daawwattoota keenya isin hundinuu gartee baga waliin gammanne isiniin jecha nutilleen arraan tana wanni walitti qabamneef wanni gartee asirratti isinii dhiyaanneef maali jennaan waa'ee masjidul aqsaa laalchiseeti. waa'ee kana laalchisee gaa ummanni gartee biyyoota adda addaatii fi akkasuma ammallee biyyoota arabaatii fi indoneeshiyaadhaa fi hatta hanga gartee South Afrikaatti masjidul aqsaadhaaf hiriira bahaa jiranii akkasuma ammallee gaddaa jiranii ummata sanii wajjin gartee tokkummaa isaanii mul'isaa jiranii dhiiroo nutoo maaliif jirra akkasuma ammallee mee gartee dura waa dalaguun duratti waan dalagan sanuu beekuudha masjidul aqsaan kan eenyuuti gaafii jettu mata duree qabannee arraan tana inshaallahu ta'ala sheekha keenya munshid sheekh Anasii waliin isinii dhihaannee jirra meegaa kallattumaan gama gartee sheekha keenya isin dabarsa gaafii gartee mata dureen isaa masjidul aqsaan ka eenyuuti jedhu maaliif jennaan yoo gartee nama hedduu arkitaa teenyaa nu dhibdee tagartee ummata Filisxiiniin maal jennaa kaja'u akkasuma ammallee teenyaa nu dhibdee ta arabaatiin maal jennaa kaja'u akkasuma ammallee nama hedduudha kagartee masjidul aqsaa kanarraa dhukkubsatee hin rafne hin nyaanne ka isaan san daran rakkachuu jiru hedduudha waanuma kana hundaafuu mee dura gartee masjidul aqsaa wajjin haa wal barannu meegaa gaafiin teenyaa akkuma reefu dubbadhetti sheekh Anas masjidul aqsaan kun eenyuuti nuti gartee isaaf cinqachuudhaaf takkaa gartee isaaf tumsuudhaaf maaliif nu barbaachise eenyuuti inni dura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتوتا خينيا خن TV قادس إسلام رتي أقسم بيجي قادس إسلام رنو دعوتشا جرتن وهند درا نجيني خينيا بك جرتن هندتي سنو فاجونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سلام تاتي غرا غافي بليس خيا نغافتي يون تركان فدو أرانتنا هدون كينيا مسجد الأقصان خن إسلامته نبيخا الحمد لله رب العالمين هاته ملي توكو توكون كينيا غري غري نما خينيا نغرتا yoo namni keenya tokko tokko masjidul aqsaa rakkoon inni keessa jiru fi rakkoo manni muslimaa achitti jiru laalee dhukkubsatee dhukkuba saasan barreessee barruudhaan haa ta'u sagaleen haa ta'u feesbuuka gubbatti ol baasu teenyaa nu dhibdee fi rakkoo jirra dhumu jirra isaan caala rakkoo keessa jirra waa'ee keenya irraa osoo haasofni irra caala nama tafii beekeetta nama adda biraa waan juufaadha agarta laayikii isaanii jalatti jechuudha kun aqsaan teenyu kataate wallaaluudhaa fi maalummaa ifiillee wallaaluudhaa fi maalummaa aqsaatii fi akkasumatti waa'ee amantii fi irraa wallaala qabaachuutu kana hundaan nama jechisiisa haa ta'u malee hedduun nama keenyaa ni beekaa namoota akkanaatiif adda baasuudhaaf masjidul aqsaa jechuun kan muslimaati kan filistiinisii miti kan israa'eliisii miti filistiin wajjin filistiin hammatee akkasumatti muslima aalama guutuurra jiran hammatee kan muslima addunyaa guutuurra jiruuti masjidul aqsaa jechuun masjida lammaffaa duudachii gubbaa ijaaramee masjidul haraamitti aanee masjida duudachii irratti ijaarame kan jalqabaati akkasumatti iddoo ambiyoonni hedduun tajaajila daawaa islaamaatii fi akkasumatti waan itti rabbuu turtee fi itti rabbii fi gabbaranii irraa deemanii daawaa islaamaan gaadhaa turan saniidha masjidul aqsaa jechuun akka fakkeenyaatti nabi Ibraahim jaalallee rabbii akkasumatti abbaa ambiyoota hundaa nagaa haraamanni isaa fi ambiyoota hunda irratti waa jiraatu achi keessa turan akkasumatti Isaaqii fi Yaaquubillee achi turan nabi Daawudii fi Suleymaanillee achi turan nabi Isaadhaa fi Maryamaallee achi turan Zakariyaa fi Yaayaallee achi keessa turan nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam achi keessatti nabiyyoota hundaaf imaama ta'anii salaatanii ni jiran hadiisa tokko jira nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waan jaan gurbaan gurbaadhaaf mana isaa keessatti imaama kan taaneef jan nama tokko mana isaa dheeytee imaama ta'uu fi kan dandeenye hadiisa keessan nabiin keenya nuuf himanii turan walaakin ammoo isaan ambiyoota hunda masjidul aqsaa keessatti salaatanii ni turan akkijaan mana namaa tokko dheeytee mana beeyne tokko dheeytee nama tokko ka imaama ta'e namaan salaatu jiru agarte namichi san abbaa mana sanii ta'uu beekii jan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiyoota hunda masjidul aqsaa keessa salaatuun abbaa mana sanii ta'uu nama agarsiisa kanaafuu masjidul aqsaan kan aalama hundaati gama biraatiin qiblaa islaamaa ture gama makka jiranillee osoo masjidul haraamichi jiru osoo kaabaanichi jirtu aqsattichi salaatuu turan eega godaanillee nabiin keenya baatii 16
خرا كعبادا يخاو خرا بيت المقدس يخاو باتي قرى تربة أشي صلاتني تراني يجس قبلان جيرمتي خنافو مسجد الأقصى يجون خن إسلام عالم وجوتور جروت يجون إن شاء الله تعالى جوابنا نكن كيسابان ما شاء الله جزاك الله خيرا شيخ خنيا إيجا وبلاين كيا أكما قرتي ما تنني شيني خنيا نوفي بستي مسجد الأقصى أكا قرتي إسلاماته إنما قرتي إسلام برقته إسلاماته برقته قبلة إسلامات أكما قرتي إرجم ربي صلى الله عليه وسلم يروني فقرتي مدينة تره يرو هنداه سلا ربي قرتي مسجد الأقصى خنرا جمع خابا إسا غرقل جالت شتوه إسا جبان سافسون تهين أمتا قرتي دين ورا قرتي أهل الكتاب أمتا يهودا في نصارات وإرجم ربي صلى الله عليه وسلم لالني خونو مالا وني هارنني دفع مالي خونو قبلات انجا غرغلي صلاة اسن نجل دي مو ديفتني نما قبلات انجا صلاة غرغلي صلاة خبير وجل ديمتني يعني أمة إسلامات انجا خان إرجم ربي صلى الله عليه وسلم يرو هنداو قد نرى تقلب وجهك في السماء جل رب سبحانه وتعالى سورة البقرة خستي يعني محمد سي أما سمي إيغو سيغري جرا وانا تبرباد دبينه فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولخ يا أما بودا قرتي خرا مسجدا خرا قرتي مدينة دي بسي جيتي إيغا قرتي إني تورا باتي قلو توربا خرا أقصى قرقلي صلاة بودا ربي سبحانه وتعالى خرا مكة قبلا قد إججو خنافو مسجد الأقصى قبلا قرتي أمة إسلاما أنبيوتا قرتي ندرا هندافي إرقمان كنيلين صلى الله عليه وسلم هنگا قرتي درا إرقمي وصو قرتي خرا مكة ديبين اتقرقلي صلاة تريجو وان خانتات إفججا akkuma gartee inni nu himetti akka gartee habiyya tokko takkaa oka gartee ummata arabaa akka gartee akkasitti hin fudhanne sun maali jennaan wallaalarraahi nutillee wanni sagantaa tan qopheessineef aqsaadhaan wal barachuudhaaf waan gartee teenyaa beeynu isiniif ibsu isinillee gartee tatteessanii beeytan nuuf ibsu waan dandeenyu wal barsiifachuudhaaf eegaamee insha allahu ta'ala gaafii itti aantutti dabarra eega gartee aqsaan keenya akka gartee teebeeyne booda aqsaan keenya jenne eega aqsaan keenya ta'e sheekhaan waan dhibe masjidul aqsaan masgida tokko amma gartee qiblaan irraa jijjiiramee jira masgida gartee masginni hedduudha ka gartee rakkoo adda addaa keessa jiru wanni isa gartee masgida bikka adda addaa jiru kanaaf tumsuurraa isa adda godhu jechuun sadarkaan inni gartee masjidul aqsaan kun qabu ka masgida kaanirraa تبيرو خبطتي تاني خنمي مالتو جرا بسم الله غافي بريدودا نبي كان صلى الله عليه وسلم حديث خيستي درجة مسجدني حرماتي في أقسم مسجدني مدينة دا أقسمتي مسجد الأقصى كبيو يمو مسجد الحرام كي صلاة مو صلاة خم دبت كان صلاة مسجد براخ صلاة مو رجع على جن أقسم صلاة مسجد مدينة صلاة مو خم تكان كرج على بسني خم مسجد الأقصى صلاة نمو دبشني نك صلاة مسجد برا صلاة نرى على بسني جرن درجة نساء خنا قفامت مسجد الأقصى درجة إسارة قبلة خاتم الأنبياء تهو نساء درجة سان نما غرسيسا باتي هنگا الرسالة ترني اتصالات ترني وسوما كجرني وسو كابان جرتو كمريفونه خمس زلرام جرو خن كابان جرتو سنديسني چ صلاة ترن نبي كني صلى الله عليه وسلم أقسمت ملة غافة قدانم باتي قرجا يخان قرى تربة مسجد الأقصى صلاة ترن أكم أستاذنا خينيماني ترن نبي كني صلى الله عليه وسلم يهودا واحد دورت شريعة هي خلافة قبلة خيني صلاة وان جوس غرا خيساني قبن خنا خنا دي دورا بجت نبي كني أسو جبان سيسين تهين جتشي إساني خنا خلاف هودا فسوربين كعبة تسابج جيره هدو جالس شو تره ربين سن الراهي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها غرق القلوب ولا خيتي غرق جرا دي رواين نبوتو جن نبي ملك شو تره أما مو خرا تجالة تقرس قلتني جرا خرا كعبارة شديبيا نمن من دنو بكجرو راتشتي كديبو قبو ربنا تخنا خيست تبسي تره شورا حديث إمام محمد ديس خيستي مسند سا خيستي عبد الله بن عباس رضي الله عنه نبي كني صلى الله عليه وسلم حديث محمد رابونا خنا غرا كعبة غرا بيت المقدس باتي خرجا وسما كجرو تسلاو تره ايغا بودان اللي باتي خرجا وخان غرا تربا كتسلاو تره اسكيس النفس اما اللي درجا كسان عبد الله نبي كني صلى الله عليه وسلم حلقن سمي ولبه وسو مسجد الحرام جرو خم مسجد الحرام راودين بين مسجد الحرام رافودني جبريل لفه اچر رافودني غرا مسجد الاقصى دا برا يابته ولين ديمني
masjidul aqsaa achirraa gara samiirraa ol baasan nabiin keenya waa'ee kanaa hoggaa himu achi keessatti mallee ambiyoota hundaaf imaama ta'anii salaatanii jechuudha. imaama ambiyoota hundaaf ta'anii ichi salaataniini kun hundi nama agarsiisu masjidul aqsaa darajaa isiin qabduu fi sharafa isiin islaaminaa keessa qabdu sharafa isiin ummata islaamaa bira qabduu fi akkasuma guddina isiidhaan nama agarsiisa. walaysa ammallee nagaa rahma rabbi irratti jiraatu nabiin keenya hadiisa muslimoo deessu keessatti anas bin maalik irraa odeeffame akkana jaa uutiitul buraaqa guyyaa samii isa baasan san osoo makka jiru osoo masjidul haraam jiru buraaqiin kenname buraaqtun akka nabiin keenya neemani sallallahu alaihi wasallam waan gafarda gaangeerra dunal baqli fawqa limaar janiimi fawqa limaari wa dunal baqli gaangeerra singeessu hareerra moo guddoodhaa gan jechuu waan hangasiiti nabii yaabbatee deemeni miila isiidhaa bakkee jisiitti libettu keeyse achirraa masjidul haraam irraa kaanii waliin deemanii jibriil wajjin masjidul aqsaa dhufanii nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dalleya masjidul aqsaadhaatti buraa jedhanii seenanii achi keeysatti wanna ambiyoota hundaan salaatanii achitti weelkaa sadi jibriil xaasaa bishaan xaasaa aananii tanfarshoo fi deema waan kana itti kananii filadhu jeniini aanan filate nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam uutiital asabtal fitraa jeniin duba jibriil waan qaceelloo filatte waan bareedaadha filatte osoo farshoofaa fudhattu taate ummanni keetii fi atilleen dubbiin akka malee taate jeniini achirraa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam duboo kara samiidhaa ol bahan ilaa samaa duniyaa achiin ol bahan akka waan hulaan samiidhaa achiin banaa jirtu nabi muhammadiif sallallahu alaihi wasallam masjidul aqsaa jechuun maftaa yookaan hulaa samii ittiin bahan nabi muhammadiif taateef sallallahu alaihi wasallam jechuu har'a samii ittiin bahan karaa yookaan daandii samii ittiin ol bahan taateef kun hundi darajaa wanni nama agarsiisu الرسول ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كل ما أنت ربيتي خل نبي محمد مسجد الحرام الرافودي خرم مسجد الأقصى دا ديمسيسي أشر رافودي مو خسمي الباسي وسوء أنك ربي نويمو باتي خن يسوتاتي قرين نما مسجد الحرام الدرجة الرقبة الراس بيكما الراس قد داروان تيف أشير البيت شون نملا خلافني خنا ردفون نملا خلاف سنون دوام بسورة ربي نورن وبيخوان تيف masjidul haraam irraa akka masjidul aqsaatti deemanii masjidul aqsaa irraa samii ol ba'an ayata kana keessa nu ibsee ture akkasumatti immoo darajaa masjidul aqsaan qaburraa masjidul haraam wajjii walitti hidhamee dubbatamuusaati masjidni nabii keenya sallallahu alaihi wasallam kan madiinaa jiru masjidul aqsaa irra ni caala darajaa keessatti haa ta'u malee quraana keessatti hin dubbatamne masjidul aqsaan ammoo quraana keessatti dubbatame subhaana allazi asraa bi'abdihi laylan min almasjidil haraami ila almasjidil aqsaa allazi baaraknaa hawlahu خم مقا إساتي بركة بوسه ربنا سبحانه وتعالى بركة إنه بوسه ربنا مسلم توتا ربنا بركة مقا سب بوسه خيسة سنتانة إسم مقا بركة بوسه الرام مقا سر إنه جرا مقا جرا چولا دو خنافو مسجد الإنسان درجة نساء تناقفا متهدودا أكسمتي مسجد سدي خن نبي كنيا صلى الله عليه وسلم نمني فياته مسجد تقرأ قرآن دي مهندن دوجني masjida sadii taate malee jan ibaadaadhaaf masjida feetee deemuun akkan jiru ibsanii masjida sadii immoo feetee dhaquun dandeessaa jan san keessaa tokko masjidul aqsaadha kan madiinaa masjidul haraam masjidul aqsaadha masjidul aqsaa masjida nabiyyiitii fi masjidul haraam wajjin walitti hidhamee darajaan isaa dubbatamuun akkasumatti akka namni achi dhaqee ibaadaa godhuu danda'u masjida lamaan kanaa wajjin waliidha nabiin keenya dubbachuun kun darajaa isaati akkaan nama agarsiisa caalma inni qabu nama agarsiisa quraana keessa masjidul haraam wajji dubbatama حديث خيستي مسجد الحرام في مسجد نبيي تجين دبتما خنون دينو درجة مسجد الأقصى قبو نما أغرسيسة چودا هاتا ومالي أكا مسجد الأقصى أكا مسجد الحرام أكا مسجد الحرام في مسجد الأقصى مسجد مدينة جرق اللمان خبجة قبن والنسا خيست بوت الله نفورمتو مخش خيست جل الله مرن واحد دورة قبن هاتا ومالي خوانا كسين قبو سنر راد دي چودا خبجة أكا مسجد النسان قبني تاكس كسي وان بدفع فرودبو وانا كنا مدي درجة إن استقبوا قبل شوتن وكم مسؤول تبني برغنة تنا أما نبي كي صلى الله عليه وسلم حديث خيسم مالجان حديث أبي ممان حديث خيستين لا تزال طائفة من أمتي منصورة لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين أمني توكو يقام الرتك أمتك خير هندمتو هكذا تاتي تمسمرة هكذا تاتي فالمتي تمسمور ران من ديم نجي أكسمت لا يضر من خالفه ولم نسان خلاف لن خيسان لن وات كيسان نقولوا ومن نسان إله هنجامر ربي وفتتي
tumsamoodha nifni falmatan haqa irratti ta'uurraa inuman deeman jee yaa ergamaa rabbii manni sana isa jira janii gaafannaan eeysa bakki sana jennaan eeynamu yaa rasuulallah jennaan qaala fi beeytil maqdis wa bi aknaafi beeytil maqdis nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ummanni san beeytil maqdis keessa jiran akkasumatti naannawa beeytil maqdis jiran haqa irratti ta'uurraa inuman deeman namni isaan ilolulleen ka isaan xiqqeessulleen isaan hin xiqqeessu hanga amri rabbii dhuftutti haaluma san itti fufan jan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisni sayyidul khayri rajaan kanaafuu insha allahu ta'ala darajaan isiin qabdu kana qofaa miti hedduudha kanaaf masjidul aqsaan kan islaama hundaa ta'uudhaa fi darajaan isii darajaa akkanaa fi akkasii waan hedduudha darajaan isiidhaa takka lamaa miti kanaafuu yeroo isiin tuqamtu yeroo isiin akkan taane ta'u yeroo masjidni kun akkan taane ta'u islaama addunyaarra jiran hunda yaachisuu qaba osoo nu qofan taane islaama addunyaarra jiran guutuu wanni kun yaachisuudha qaba yoo waan biraa dhabne du'aayillee uma biran dhaabbanne kunuu dalagaadha jechuun bulayyan kiyya meeshaan teenya gurguddoon akkoo beeytan meeshaa hedduu gandi nurraa hiikkatan keeysaa'u nu muslima keeysaa'u kana biyya teenyaa ni beeytan meeshaa nurraa hiikkatan meeshaan nuti qabnu maali tan nabiin keenya jan sallallahu alaihi wasallam addu'aa silaahul mu'min du'aa'in meeshaa mu'minaati jan jechuu meeshaa takkitii tana abbaan fedhan nurraa fudhachuu hin danda'u rabbiin nuu kanne waan ta'eef taanta maallaqaan binnu mitana nuti nurraa hiikkatan gisee fedhan tanaammoo rabbiin nuu kanne du'aa'inillee taatu isaa bira dhaabbachuu qabna qalbii teenyaanillee isaaniif yaadda'uudha qabna muslimni ka qaama tokkooti jannabiin yoo tokko asii waraanamu kaan ichi ilaalaa harka jaan isaan kachi waraanamu jiru asiin ilaaleessuudha qaban jenna inshaallah kara gaafii biraatti ustaadni keenyoo qabaatan nuun tarkaanfatanii tan asuma keessaa ba'an inshaallah egaa obboleen kiyya wallahi waan ajaa'ibaatu nu himi waan gartee gurguddoo seenaa ajaa'ibaa takkittiin ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam masjidul haraam irraa ka'ee hanga gartee masjidul aqsaatti deemsinu nuuf ga'a masjidul aqsaan akka gartee ammaan tana darajaa isaarraa akka shayni keenya nu himetti iddoo ambiyoota hundaati rabbiin subhaanahu wa ta'ala ambiyoota kana irra hedduu isaanii lafa ummata kanaa lafa gartee aqsaa tana keessan erge ambiyoota gartee warra gartee daawudii fi suleymaanii fi achirraa as lakkaa'e hundi isaanii rasuula keenya qofa sallallahu alaihi wasallam ummata arabaa keessan erge rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata kana hundinuu lafa gartee kabajamtu tana keessa turan kana gartee nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiy isin hundinuu gartee ergamaa rabbii irra salawaata buusa sallallahu alaihi wasallam achirraa ka'ee as dhufee tunamma maal jechu akka gartee inumaa waan aypoortii bakka gartee xayyaarri irraa barahu beetul maqdis akka gartee inumaa waan gartee xayyaarri samii gadhufu samii irraa gadhufuu fi lafaa ol ka'u irraa barahu akkas taate jechu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akkuma inni jeetti inumaa gartee taan bira kuteet ambiyoota hunda rabbiin subhaanahu wa ta'ala khaaseef taqaddamu jeen dura dabra nu salaachisa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam jennaanin la nuti gartee si dura dabruun hin malle janiin ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam nabiyina aadam ibraahim nuux muusa ciisa isaan hundaa gartee zakariya yaxya ambiyoota hunda rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeetii isaatiin kaasee fi beet almaqdisitti salaata gartee jam'aa waliin salaatan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam imaama ambiyaa hundaa ta'uu jechuu rabbiin duniyaa irra agarsiise sallallahu alaihi wasallam duuba nuti gartee lafa akkanaa kana masgiida akkanaa kana ummata gartee aboo teenyaa nu dhibde nuti ummata filisxiiniin maal jennaan gisee jennu yaa obboleessa kiyya yaa obboleetiiti mee hangam takka diin irraa fagoo jirra laal gartee masgiida keenya gisee deebinee gartee ummata kanaa wajjin waliin laalle waan kanaaf waan takka illee hin rifatin ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam maal je حب الأنصار من الإيمان جي وبغض الأنصار من النفاق أمتا قرتي دين كان أفتم سجالتون إيمان الراهجي ورى الدين افتم سجبون منافق من الراهجي رقم ربي صلى الله عليه وسلم نما قرتي كسجو في نما أنا كنا دبطوت منافق يتشو خيامتي أكمل لنا فاهمين أبلينكي جتين سخية حتى هنقص دركاسني يادوك أبناجي تشوخية kun gartee irra guddaan keenya waan kana hedduu keessa gaffageenyaan beekuu dhabuun ni mala maaliif jennaan irra guddaan keenya gartee osoo diin irratti hin guddanne iskuula baranneeti waan akkana naannoo kanaa guddanne hedduu waan akkanaa jira biyya keenya kana nuti maanta noonni dhufneef waan kana hunda wal barsiifachuudha jechuudha akka isaan gartee sadarkaa tana hunda qabu biyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala
maqaa isaa ol kaasee ergamaa rabbiilleen sallallahu alaihi wasallam aboo gartee masgiida sadi malee masgiida duniyaa tanarraa wal caalchisuun hin jirtu jedhe masgiida gartee keessanii masgiida keenya caalaan alaamaa qiyaamaati jedhe ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam masgiida wal dhaadachuun alaamaa qiyaamaati jedhe masgiida gartee sadi qofa masgiidni gartee duniyaa tanarraa wal caalu jedhe masjidul haraam masjidul nabi masjidul aqsa masjida kana sadeen qofaatu gartee akka sadarkaatti walitti aana jechuudha masjidul aqsa sadarkaan isaa eega gartee masjidul haraam jaaraminsaan lammaffaadha sadarkaadhaan sadaffaadha jechuudha sadarkaadhaan lammaffaa masjida nabii keenyaati sallallahu alaihi wasallam waan kana taateefu wayita gartee masjida keenya ummanni yahudaa seentee kopheen keessa deemtu wayita gartee masjida keenya ummanni yahudaa seentee gartee keessa mooraa masjidaa keessa ficcaantee akka keessatti akka feete taatu maaltu nu dhagamu qaba obboleeyyan keenya yoom gartee diiniif hadoonna yooniif gartee osoo jirru diiniif hin hadoonne jechuudha yoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa qiyaamaa aboo ummata sanaati tiivitti hin garre aboo ummata saniin ati gurratti hin dhageenye nun jee maal deebisnaaf waan kana taateefu insha allahu ta'ala diin rabbiitiif hanga dandeenya hadoonnu eegaa akkuma gartee amman tana sadarkaa masgiidaarraa qabxii lamadaarra dubbannetti akkasuma ammallee ta sadaffaadha masjidul aqsaan kun yahudaan duratti gartee gaafa osoo nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hin ergamin qiblaa isaanii waan tureef jecha keenya jettee ummata islaamaatiin hanga arraan tanaa eega gartee nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ergamerraa hanga arraan tanaa irra wallalu jiran jechuudha mee waan kana laalchisee akka fakkeenyaatti sheekh anas masjidul aqsaa kana yeroo hedduu gartee yahudaa jalatti illee deebi'ee ture yeroo hedduu gartee ummata islaamaa harkatti illee deebi'ee ture namni gartee akka seenaatti masjidul aqsaa kana yahudaa cabsee isaan keessaa baasee masjidul aqsaa kana qabatee harka ummata islaamaa deebisee eenyufaatu jira mootota islaamaa keessaa jechuu jira maasha allah bareedduudha umar ibn al-khattaab khaasoon barbaachisaadha umar mootummaa isaa keessatti gaafa khaliifummaa qabatan akkuma nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo oson duin dura waa xiqqoo jeeshii usaamaa ibnu zaydii garas geggeessanii turan osoo jeeshiin san gadi hin geeffamin nabiin keenya fuula rabbii galan nagaa raaman isaan irratti haa jiraatu abubakr akka aangoo qabataniin jeeshii sanichi erganii turan akkasumatti abubakr illeen gaafa irraa boodaa isaanii jeeshii khaalid achi ergu jiru du'an jechuu oson ergin umar akka aangoo qabateen khaalid waraanaan if dura deemu malee if duuba deebuu tan hedduu hin beeku waan ta'eef waraannu jalaa fixa jedhanii isa xiqqoo aangoo irraa gad deebisanii ubeydaan ibn jarrah garas erganii turan abaa ubeydaan achi dhaqee yeroo dheertuudhaaf isaan marsee ture jogola jabaadha qabdi qudsi kuma beekamu jogola isaanii seenuu hin dandeenye isaanis jala turanii gabbahuu kutan hifannaan firraa warri qudsi yahudaan achi keessa jirtu manguddoo erganii akka araaraatti dubbii san akka dhumtu godhanii boodarra maal jedhaniin abaa ubeydaadhaan amira keessan yookaan umar ibn khattaab khaliifaa muslimtoota nutti ergaa qaamaan anu bira dhufu maftaa beetal maqdis kan hinaaf jedhanii umar duba achirraa ni beeytan gaa taariika kana gaafa umar huccuu qoqqoo ibaadhaa uffatechi dhufe umarichi dhufe isaaniifillee nagee kanneefi akka nagaan carraagatanii nagaan jiraatan godhe qulfii beetal maqdis irraa fuudhee harka islaamaatti beetal maqdis deebisanii turan jechuu umar ibn khattaab yeroo saasan keessatti dura fatii beetal maqdis namni godhe umar ibn khattaab allahu akbar eegaa sheekha keenya jazaakallahu khairan akkuma gartee inni ammaan tana isinii himetti ummanni gartee ummanni yahudaa kun ummata addunyaa tanarraa ummata addaati waa'ee gartee mokortii tana guddatanii falma guddatanii yeroo hundaa'u gartee nu malee jedhanii waa hedduu qaban amala gartee of guddisuudha amala hedduu qaban ummanni kun zabana gartee umar bin khattaab radiyallahu anhu sahabaa nama gartee sahabaa tokko fooqirraa darban miilli cabbe maaliif akkana eenyu kana godhe eenyu kana si godhe jennaan abaluu fi abaluu jee ummata yahudaa himate sahabtichi wayta kana isaan gaafannaan isaan nu mitii jaan umar bin khattaab radiyallahu anhu dallanee waan jeen jaziiraa arabaa keessaa deemaa baha lafa arabaa waan jamtu keessaa deemaa baha jeen wayta kana waan jaan ati yaa umar nabii keessan khilaaftaa jeniin sallallahu alaihi wasallam nabii keessan khilaaftaati maaliif jennaan erga inni taanuun je ati bahanuun jettaa jeniin erga inni gartee nabii keessan taanuun hin jenne jeniin wayta kana umar radiyallahu anhu maal jeen wallahi waan inni je'ee fi bakka inni itti je'een beeka jeen maaliif jennaan
رسول صلى الله عليه وسلم وان إسانين جي هنگا گرتے تا زلالم تا جنن تا آتیک دچی خیبراتا ندلگا دا جين إسان خنمات تا زلالم گودتنی مال جنین إني نو تان هنجي ergama rabbi garte dachi dalaga sininje male hanga fenu sintesifne sininje male zalalam tha sininje yet umar bin khattab radiyallahu anhu akkasitti garte yo khan sinin fita yo khan baha jenje as khaisa akkasitti firra darsa isani guratani khani deman dachi araba khaisa jechu duba khana bodarra akuma garte inni himetti umar bin khattab radiyallahu anhu nama duniya tanarra biti lama akkan dagiti sa jibbitu sun enyu fi enyu jannaan takkafaan yahudaan nama gartee umar radiyallahu anhu biyya arabaa keessaa baase eege rasulli sallallahu alaihi wasallam duniyaa irraa galanii umar biyya arabaa keessaa baase booda arraa ama meeqa hijiraan arraa ama 1438 akkasii meeshaa kana keessaa يهودان يجب ياربا خسرت كرتة بفضلي دوتين قد بيته أجمعنا سو تودتشي نمرة بيته جوران سو تسوتان ملاملان الدنيا نرتهم سا سينجيس أمد دبته كونجيسو أمد دبته كتشوان إنجي نحن خسرت الدنيا قطو كنا ورو جرتيه جو سن إيجا كرتة إني باسلة أقسمت وان مسجد الأقصى خنا مدرك أبتة تورت جرتون لكن صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه رحمه الله أكشت كرتة مصر الراخئ waraana kuma dhibbala maa ol ta'uun dhaqee cabse jechuudha arraan tanallee alhamdulillah kalee tana jechuudha ummanni kuma dhibbaa ol hin lakkaa'amu wayita takbiirtaa jechaa bikka takka hara gartee masjidul aqsaa achi garagalan waan gootu wallaaltee firraa gartee waraana isii duraa kaafte jechuudha ummata kuma dhibbaa ol akkasitti ummanni takbiirtaa jechaa seenan